waaqa jedhu naaf hime. Yesuus jechuun waaqa jechuudha kan jedhu ragaa naaf hime. Wangeela sana naa kenni saabii. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 8. Wangeela sana naa kenni. Tiksiin keessan kanan darbu yoomiyyuu baakki. Fiti. Tiksiin keessan kanan darbu. Ani karaadhaa dhugaadhaa jireenya kan jedhu barbaadde bini. Kanumadhaa waan ta'eef. Tiksiin keenya sooftiweerii haaraa sammuu kee keessatti install sii godharra. Arrabanneera timba. Akka wanta dubbii dandeessu seeraan na duukaa haasa'iti yoo dandeesse nama wadhu yoo dadhabde dhiisi. Hayyee. Si jammar si kabajeen ol si gashe miti sanya dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee koomentii koo jala galtee waan na arrabsituuf jechoota hin taane waan fayyadamtuuf miira kee asumatti simmeetii kee fixadholeen si gashe malee kabaja sii kenneen ol si gashe sitti hin fakkaatin gamanumaan illee kan akkati beektuun sitti mu barbaade. Guyyaa tokkollee koomentii sii godheen koomentii sii barreesseen beekuan. Guyyaa tokkoyyuu koomentii sii barreesseen beekuan. Ati dhaqeen ispiriinsuus godhee sii fidan rakkoon qabu. Naa fidi. Yesuus karaa gara abbaatti geessu ta'uu isaadha. Eenyutu? Lakki akkasin jedhu Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 8 jedha wangeela Yohaannis. Abbaate Oromiffaan kun maal jedha mata dureen isaa dubbisi ijji keen argamini? Mata dureen isaa maalidha? Mata duree siin hin jenne amma. Mata duree naa dubbisii miti amma. Isaayyuu lakkoo boqonnaan 14 maal jedha beektaa? Yesuus karaa gara jireenyaatti geessu jedhatuun taane Yesuus karaa gara abbaatti geessu ta'uu isaa jedha. Malee gara jireenyaatti geessu ta'uu isaayyuu hin jedhu. Amma ragaan bakka fidadhe naa dubbisati. Walii galla kaasuma boqonnaa tokko 14 kana walii galleetu mata duree isaa kana immoo qaayii iskiriptootti dibnee bira dabarra. Abbaan eenyu achitti dhaabatta taananis abbaan eenyu? Abbaan abbaadha yookaan rabbi yookaan waaqayyo isa jedhamu afaan Oromootiin. Ani abbaadhaa jedhe kaa Yesuus. Waa'ee gurbaa gamaaf gabanan bu'inii akka jaldeessa beeqilaatti nam'e iddoo kanatti waa'ee abbaa isaa jirratu hin taane waa'ee karaa gara abbaatti geessu ta'uusaa jedhamu karaa gara jireenyaatti geessu ta'uusaa jedhan. Saami. Amma Iyesuus amma Iyesuus ani waaqayyoodha jedhee bakka inni itti lallabe fidiidha gaaffiin keenya mata dureen keenya miti. Sanyii. Dhagaan jira. Akka nama reefu jaalala keessa galee miiraan hin haasa'iniiti. Boqonnaan 14 mata dureen isaa kuni Yesuus gara abbaatti geessu ta'uusaa jedhamu hin jedhu. Hin jedha. Kanaafuu Yesuus jireenyatti hin geessu ka gara abbaatti geessa. Islaamni immoo kanayyuu ni beeka. Yesuus karaa gara jireenyaatti geessu tun ta'e karaan Yesuus karaa gara abbaatti geessu ta'uusaa Islaamni iyyuu bareechee ni beeka. Macaafni keenya illee bareechee nuu kaa'a. Quraanni keenyas bareechee nuu kaa'a waanta ta'eef nun falmii maal qabna ree Yesuus gara abbaatti geessu ta'uusaa nusoo dubbataa irra nusoo ragaa bahaa jirra. Kanaafuu Yesuus karaa jireenyaatti geessa tun taane gara abbaa isaatti geessa. Quraanni illee kana ni dubbata bareechee. Ani abbaadhaa jedha kan. Ani karichis anaa jedha kaa Yesuus. Eenyuun haa ta'u dhaggeeffadhu. Isa duraa kanatti dubbattee Iyesuus jechuun waaqayyo jechuudha kan jedhu dubbattee turte. Mee Iyesuus jechuun waaqayyo jechuudha kan jedhu ragaa guutummaa akkattiin sorooroo isaati dubbatte kana kan sirreessuu danda'udha laadhume. Waaqayyo jechuun Yesuus jechuudha. Yesuus jechuun waaqayyo jechuudha kan jedhu. Dubbisi Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti Iyesuus waaqayyo ta'uusaa dubbisi. Nanifatini gaadha manaa fuudhiifadhu maleeshi. Dhaggeeffadhu. No, akkaataa dubbiitti. Waa'ee dhifadhu sitti fakkaatu. Maqaa waaqa tokkichaatiin yookaan maqaa rabbi tokkichaa isa nyaanne isa dhugne isa nangne isa rafne isa mugne isa dadhabneetiin nan dubbisaa akkas jedha. Filiphiyoosioos immoo yaa gooftaa
abbaa nutti argisiisii jedhe Yesuusin gaafate Filiphisiyoos. Kana achi nu ga'a ittiin jedhan utuma Yesuus duukaa deemaa jiran isa lacca'amani, hin dabbaramani, hin jibbani, hin nuffani. Abbaa nutti argisiisi si arguun barbaannu jedhani. Isa booda yookaan si biraa deebinaadhaan Yesuus irratti dubbii kaasan nu ga'aa ittiin jedhan. Yesuus deebisee utuma ani yeroo dheeraa hammana ga'uu isinii wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne jedhe. Abbaa jettu kana fidii nu argisiisi abbaa nuun jetta yeroo hundumaa fidii abbaa kana ittiin jechaa turanii Filiphisiyoos faatu. Hai Filiphisiyoos የተማረ ሰው ነው እኮ. Isa booddee akkasittiin jedhe. Utuma ani yeroo dheeraa hamma ga'u isin bira jiraadhu ana hin beekne ittiin jedhe. Filiphisiyoos garuu deebisee akkas jedhe. Namni ana arge Filiphisiyoosiin Filiphisiyoos Yesuus. Namni ana arge abbaa arge attamitti abbaa nu argisiisi jettaree ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru hin amantuure. Addisuun kan raggaasaa raggaasaan kan baqqalaa addisuun raggaasaa keessa raggaasaan baqqalaa keessa baqqalaan raggaasaa keessa raggaasaan addisuu keessa jechuudha. Hiika kan biraan qabu. Kanuma wal keessa wal nyaatinsa isaanii si gaafate. Wal nyaatinsa isaanii si gaafate miti sanyii. Waan hin qabe hin gadhiisu dhaggeeffadhu. Wal nyaatinsa isaanii si gaafate miti. Miyuutiin atu si qabe. Wal nyaatinsa isaanii si gaafadhe utuu hin taane yookaan immoo hiika tartiiba isaanii si gaafadhe utuu hin taane Iyyesuus jechuun waaqa jechuudha kan jedhu kana akkuma dubbatte daayireektiidhaan Iyyesuus jechuun waaqa jechuudha kan jedhu ragaan alaadha. Daayireektiidhaan Iyyesuus jechuun waaqa jechuudha kan jedhu ragaan alaadha. Ayyee. Hammam tokko wangeela irraa fagoo akka jirtullee yoon tilmaamuudhaa baadhee Iyyesuus Kiristoos gaaffiin isaaf ka'ee waa'ee abbaati. Ammas miyuutiin si qaba. Ammas miyuutiin si qaba. Sababiin ani miyuutii si qabeef daayireektii isa arraba kee irraa ba'e ragaan siinaa fiddaa isa arraba koo irraa ba'eef ragaan sii fiddaa. Ragaa malee natti hin dubbattu ragaa malee immoo sitti hin dubbadhu kun waadaa kooti. Lafa itti Iyyesuus Kiristoos jechuun waaqayyo jechuudha jedhu ragaa naa laadhuun siin jedhe. Ishee kana bichaa naa kenni ibsa hin deeminiiti. Sii galee wal nyaatinsa isaanii lafa isaaniitti wal nyaatinsa geggeessan nattaasofteeti. Fakkeenyaaf eenyu ani Addisuun jedhama abbaan koo eenyu Raggaasaadha. Eenyu namichi barsiisaan kun Yesuus jedhama abbaan isaa eenyu Waaqayyoodha. Isa booddee akkuma jedhame ani waamamaan abbaa koo keessa abbaan koo immoo ana keessa akkamittiin Addisuu Raggaasaanoo abbaa eenyuuti abbaa Addisuu jedhamne waamamne. Waaqayyo abbaa Yesuus yoo jedhame abbaa kooti yoo jedhee ani immoo abbaa koo Raggaasaadhaanii abbaa koodhee waammadha. Kanaafuu walumaa galatti maal jenna Addisuu Raggaasaa yoo jennee hiika dubbii isaa immoo achi hidhannee Iyyesuus abbaan isaa Waaqayyoodha. Ati garuu kan dubbattee Iyyesuus jechuun Waaqayyo jechuudha kan jedhu hiika daayireektii sanaa laatu.